gartee ijji murteessiti filmaata waan qabdu dhugatti jaalalti gaarii gartuun gartee ijji murteessiti filmaata waan qabdu dhugatti jaalalti yaanna dirte tiruun toma dooyte yaanna dirte tiruun toma dooyte kiyya dawaan harka kee jiraawii yoo jiruu kofee Maltadis. Ansat. Maltadis. Ansat. Ansat. Jam Shami. Kafte? Gaarii gartuun gartee ijji murteessiti filmaata waan qabdu dhugatti jaalalti gaarii gartuun gartee ijji murteessiti Sedang betul. Okey, makasih dukungan kita mau fragala makanan sinema. Khasnya sih tiap kesana. Mantap tuh. Buat ini mantap tuh. Okey, mantap tuh, mantap. harka kee jiraawii yoo jiruu kofee Isi tunjuk yang harus cepat.
Gaarii gartuun gartee ijji murteessiti filmaata waan qabdu dhugatti jaalalti. Gaarii gartuun gartee ijji murteessiti filmaata waan qabdu dhugatti jaalalti. Yaanna dirtee tiruun toma dooyte. Yaanna dirtee tiruun toma dooyte. Biyya dawaan harka kee jira wii yoo jiru kofee. Bos har'a guyyaan maali boo har'a guyyaan naman dabbaru so? Maali har'a guyyaan har'a? Ni dabbara boo wallahi hedduu takka. Hawa arsiin akka inni mee har'a tokko hin jira. Kau ada apa Fed? Sampai sini. Ya. Namni ko. Ini. Yesus sempurna cara kamu bertemu. Saat ini. Berpikir aja dulu kamu. Saat. Ini kalam. Wali. Bos yang beda sendiri boleh dulu bos. Oh bos. Maali saya dapat dami beredin dan nuh nang sani. Dapat dami bosok ya siya aku pak. Wan bay na ganun. Asal. Gandu kun heddu bereda kam. Mal bereda bro. Gandu kun mal biye sekat. Kam ne jolli wan. Jolli la amma la berarti la. Hai. La amma wan ya berarti daun kan. Isi na bertaru roi. Bertaru unde satu. Pura dia macam. Pura dia. Unduh pada.
Deega kopi obsara anak itu Ini dan era. nanti lari sini mati dia. Nanti coba saja. Ya Rabbiku, sikan isa dukkan ibsa. Hoggaan kolfu akkam abbaa isaa namatti tola. Sa'ni gubbaan gaarummaan isaa yeroon argu naman akka jiru kiyyaaf fedhuuti. Rabbi kiyyaa fayyisi. Asii baas akka homaa hin taane hadaraa. Nama akkas garaa laafu arkee hin beeku. Malummaa kiyya osoo hin beekin dubartiin hin miidhamin jechuu qofaaf lubbuu isaa naaf laate. Haalaa fi bifa isaa yoo laalu akkaan jireenya kiyya guutuu isa wajjin dabarsuu Rabbiin kadhachuun dirqame. Rabbiin ammoo hawwii tiyya tana akkanaaf dhugoomsu abdiin qaba. Dhugumatti Rabbiin fileetuma naaf erge.